Hordoftoota keenya har'as odeeffannoo bareedaa tokko walitti deemneera. Odeeffannoo irraatiin akkaataa appilikeeshiniiwwan bilbila keenya irratti argaman yeroo itti fayyadamuu hin barbaannetti haayid goonee daataa keenya yookaan akkasumas notifikashinii garaagaraa bilbila keenya irratti dhufuun akka nu rakkisneef kan nu fayyadu ilaalla. Isas argachuudhaaf bilbila keenya iskiriinii duwwaa kana sirrii qaqqabna jechuudha. Isa gadi qabnee booda seetiingii bilbila keenyaa asitti nutti arganne jechuudha. Sanboora isa ni banna. Isa gabannee booda haayid aappii kan jedhu kana ni banna. Sanboora appilikeeshiniiwwan bifa kanaan nu fida. Sanboora achi keessa appilikeeshiniiwwan nu fayyadan jenne haayid gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf feesbuukii haayid taasiseera. Kabiraas akkasuma appilikeeshiniiwwan itti fayyadamne bifa kanaan asitti haayid taasiseera jechuudha. Yeroo itti fayyadamnetti akka daataa koo hin fayyadamne akkasumas akka notifikashinii garaagaraa dhufuu danda'an hin jeeqneef nu fayyada jechuudha. Booda addaan kan jedhu kanaan dibna. Seeqatoonni booda appilikeeshiniin kun yeroo ani barbaadan irratti bilbila keenya irratti argamu deebisnee argachuudhaafis bifummaa kanaan bilbila keenya qaqqabna. Isa qaqqabnee booda seetiingii asitti argamu kana ni banna. Isa qabannee booda haayid aappii kan jedhu kana ni banna. Isa qabannee booda warreen haayidan bifa kanaan asitti nu dhufeera. Achi keessaa ni baasna jechuudha. Bifa kanaan egaa baasnee booda addaan kan jedhu kana ni xumurna jechuudha. Isa qaqqabnee booda tiiktookiin dura asii badisu bifa kanaan asitti argameera jechuudha. Kanaaf bifa kanaan itti fayyadamuu dandeenya. Kabiraasumatti bifummaa kanaan bilbila keenya iskiriin isaa gadi qabuudhaan seetiingii bilbila keenyaa kan ni banna. Isa qabannee booda swipe down for notification kan jedhu kana ofii yoo ta'e oon taasisna jechuudha. Innis maaliif nu fayyada? Yeroo notifikashinii bilbila keenya bifa kanaan gadi yoo goonu notifikashiniin akka nuuf dhufu nu fayyada jechuudha. Kan biraa asumatti kan argannu look iskiriin layout lookoom iskiriin layout kan jedhu kana jechuudha. Faayidaan isaatis yoo oon taasisne yeroo nuti bilbila keenya fayyadamnutti fakkeenyaaf bifa kanaan akka iskiriinii duwwaa kanarratti lafnee jechuudha. Yeroo keenya namatti akkanaan fakkeenyaaf kana yoo asitti taasisuu jedhu hin ta'u jechuudha. Kanaaf aadee hoom iskiriiniin ta'u. Kanaaf inni akka appilikeeshiniin fayyama keenya irratti ittiin hidhamne nu fayyada jechuudha. Itti fayyadamaa